Akkam jirtu nageenyi badhaadha waatii maatiin sa'a namni alaamanni nagaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Tokkummaa TV YouTube channel. Ani maqaan kiyya Injiinar Muummee Raggaasaan jedhama. Akkuma beekamu Tokkummaa TV YouTube channel qophiiwwan garagaraa barsiisoo, bashannansiisoo fi akkasumas qophii isin beeksisu isiniif qabatee kan dhiyaatu ta'uusaa ni beekama. Seenaa gootota Oromoo jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Amma dhumaatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Jalqaba irratti garuu chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan like, subscribe godhuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan akkasumas viidiyoo kana like godhuudhaan akka jalqabdan kabajaadhaan isin gaafadha. Horaa bulaa deebina. Seenaan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe seenaa Dr. Hayilee Fidaati. Dr. Hayilee Fidaa bara 1939 hamma bara 1979 nama jiraatedha. Dr. Hayilee Fidaa abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuun beekama. Dr. Hayilee Fidaa qubeen afaan Oromoo qubee har'aa kan akka ta'u keessatti gaheen inni taphate gahee guddaadha. Dr. Hayilee Fidaan Arjootti dhalate Naqamtetti kan guddate yoo ta'u barnoota isaa sadarkaa tokkoffaatis achumatti Naqamteetti barate. Dr. Hayilee Fidaan digrii isaa jalqabaa kan barate ji'ooloojiidha yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinneetti barate. Digrii isaa lammaffaa isaa yookaan immoo maastersii isaa biyya Faransaayitti kan barate yoo ta'u akkasumas digrii sadaffaa isaa biyya Faransaayitti falaasamaan kan eebbifamedha Dr. Hayilee Fidaa. Dr. Hayilee Fidaa seenaan jireenya isaa maal fakkaata? Uummata Oromootis bu'aa maal buuse? Seenaan qabsoo isaa maal fakkaata kan jedhu viidiyoo kanaan kan isiniif dhiyeessu ta'a. Amma dhumaatti akkana hordoftan kabajaadhaan isin gaafadha. Akkuma jalqaba isiniin jedhe chaanaalii kana subscribe godhuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan viidiyoo kana immoo like godhuudhaan maatii Tokkummaa TV YouTube channel akka taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Horaa bulaa deebina. Seenaan Dr. Hayilee Fidaa maal fakkaata? Kan jedhu amma isiniif dhiyeessa akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Horaa bulaa deebina. Hayilee Fidaa Kumaa abbaa qubee afaan Oromoo. Dr. Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo akka gabbatuuf nama hojii guddaa hojjete. Oromoon afaan isaatiin akka dubbatu, akka barreessuu fi ittiin dubbisuuf seenaa isaatiin akka boonuuf adda durummaan hojii jabaa gumaacheera. Awurooppaa yeroo turetti qorannoo Oromoo hundeessee waan hojjetamu danda'u hundaaf carraaqqii taasisaa ture. Gumaachi isaas seerluga itti fayyadama afaanichaa fi beekumsa waliigalaa afaanichaa irratti bara 1960 hamma bara 1966tti qorannoon akka gaggeeffamuuf daandii saaqeera. Qorannoon isaa jalqabas bara 1964tti maxxansiiseen dubbistootaan ga'e. Qorannoon isaa maxxansa Taaxaq irratti ba'e. Mata dureen isaas afaanota Itoophiyaa Laatinii moo Gi'izii wayya barreeffama afaan Oromootiif kan jedhu ture. Bara 1965tti kaayyoo guddina afaan Oromoo guddisuuf qabatee ka'ee tokko kan ittiin jedhe hirmaata dubbii afaan Oromoo maxxansiise. Qubee 35 afaan Oromoof ni ta'a jedhu qo'atees kitaaba ogbarruu bara birraan bari'e dubbisan ga'e. Kitaaba seerluga isaa keessattis qubeen afaan Oromoo Laatinii akkam ta'uu akka qabu murteesse. Akkaataa xiinxallaa sagalee qubee dubbachiistuu jalqaba dheerinnaa fi gabaabbina bifa agarsiisuun kaa'amee ture. Isaanis qubeewwan dubbachiiftuu I, A, O, U gara A, E, A, O, U'tti fooyyessee gumaacha taasise. Qorannoo isaa bara kanas bara 1964 konfereensii gamtaa barattoota Itoophiyaa Awurooppaa jiran fuulduratti dhiyeesse. Qorannoon Dr. Hayilee Fidaa kunis edaa barattoota Itoophiyaa Awurooppaa jiran afaan ilaalchisee ejjennoon isaanii bakka lamatti akka hiramu taasise. Jarri kaan
qubee yoo deeggaran kaan immoo qubee saabaa wayya mormin jedhu isaan jidduutti ka'ee ture. Qorannoo Oromoonni afaanicha irratti gaggeessuuf daandii saaqeera Dr. Hayilee Fidaa. Gumaacha isaa qubees dhaabbileen tokko tokko bara 1962 irraa eegalanii ittiin tajaajilamuu jalqabuun haala mijaawaa ammaa kanaan ga'anii jiru. Konveenshiiniin biyyoolessaa Oromoo bara 1983 gaggeeffames qubeen afaan Oromoo guutuu Oromiyaa irratti akka tajaajilarra oolu murteessee abjuu fi mul'ata Dr. Hayilee Fidaa dhugoomse. Dr. abjuu isaa dhugoomuu isaa osoo hin argin dargiin ajjeefame. Hayilee Fidaa barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barnoota Arjootti xumure. Barnoota kutaa 7 hamma 8 ammoo mana barnoota Haayile Sillaasee tokkoffaa fi mana barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo Naqamteetti baratee xumure. Barnoota olaanaafis Finfinnee Wiingeet seenee barataa egaa tureen booda digrii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee seenee ji'oolojii barateera. Haayileen barnoota sadarkaa lammaffaa isaa A10 fi B2 yoo fidu kan digrii jalqabaa ammoo qabxii 4 eebbifame. Qabxiin isaas olaanaa waan tureef Yuunivarsiitii Finfinnee muummee ji'oolojiitti barsiisummaan mindeeffamee hojjechaa tureera. Maastersii isaa barachuufis gara Faransaay deemee sooshoolojii fi sooshaal antiroopoolojii barate. Digirii isaa sadaffaa yookaan PhD isaa ammoo akaadaamii la Paaris DL Paarisitti argamu irraa falaasamaan eebbifameera. Paaris barootii turettis miseensa gamtaa barattoota Itoophiyaa Awurooppaa jiraatanii ture. Barreessaa kabajaa paartii sooshaalistii Faransaayis ture. Dr. Hayileen meemee maamee waliin bultii ijaarrate ijoollee 2 horateera. Ijoollichis biyya Faransaay jiraatu. Namoonni Hayilee faa waliin turan Oromoon akkamiin dammaqee of baruun akka of bulchuu qabu yoo ilaallu bifa 2 qabaachaa akka ture ilaaluun ni danda'ama. Isaanis tokkoffaa Oromoon hubannoo siyaasaa fayyadamtummaa dinagdee fi dammaqina hawaasummaa uumuun fottoqee bilisa akka ba'u gochuun ofiin akka of bulchuu kan jedhu yoo ta'u, lammaffaan immoo garee Dr. Hayilee faan kan hoogganamu faallaa yaada kanaati. Kunis rakkoon Oromoos rakkoo dimokiraasii dhabuu, cunqursaa bittaa gabroonfattootaa, sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa kaan irraa ga'aa jiruun wal fakkaataati. Itoophiyaanonni rakkoo waliitiif waliin furmaata barbaachuun argachuu qabu jechuun mormaa ture. Oromoon fottoqees akka hin qabne jala murees falmaa ture. Falli jalqabaa bittinuu ta'uu hin qabu. Yoo ta'uu baate yaallamee gara sumatti deemnan jechuudhaan Dr. Hayilee Fidaa yaada isaa ibsaa ture. Akkuma amma dhageenye kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV, yaanni Dr. Hayilee Fidaa rakkoon Oromoo, rakkoon Oromiyaa keessa jiru akkuma lammiiwwan Itoophiyaa kaanii rakkoo dimokiraasii, rakkoo cunqursaa waan ta'eef morminee mirga keenyaaf falmanneetoo bilisummaa keenya gonfachuu hin dandeenya yaada jedhu of keessaa qaba. Kanaaf fottoquun yookaan addatti ba'uun yoomiyyuu akka furmaatatti taa'uun qabu, garuuyyuu yoo didamte moo garasumatti deemuunis hin oolu kan jedhu yaada Dr. Hayilee Fidaa akka ta'e kitaabni kun ni ibsa. Karaa biraatiin immoo Hayilee Fidaa hoogganaa warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaa hundaa yookaan immoo All Ethiopian Socialist Movement maqaa isaa yeroo hedduu afaan Amaariffaatiin beekamu Me'eensoon ture. Sagantaa warraaqsa biyyoolessaa dimokiraataa dargii deeggaruun baaseera. Dr. Hayilee Fidaa ogeessa seeraas ture. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Ingilizii fi afaan Faransaay sirriitti dubbachuu kan danda'u Dr. Hayilee Fidaa dargiin akka heera tumatu kan gargaaredha. Barnoonni sooshaalizimii mana manaan akka qaqqabu
kitaabota afaan birootiin barreeffaman afaan Amaaraatti hiikee gumaacheera. Lafti qonnaan bulaaf akka hiramus taasisee jira Dr. Hayilee Fidaa. Sagantaan inni hordofu sooshaalistii Sooviyetiin kan wal fakkaatu ture. Kan gara bitaa haarawarraa New Left kan jedhamuun Hayileen Awurooppaatti gara biyyaatti kan deebi'e waamicha dargiin namoonni baratan marti biyya isaanii akka guddisaniif waamicha dabarseen ture. Dr. Hayilee Fidaa gara biyya keessatti kan deebi'e Awurooppaa irraa. Nagadaa Goobazees bifuma kanaan biyyatti deebi'e. Bara 1967 dargiin waajjira qindeessaa hawaasaa icciitiin gaafa hundeessu Hayilee Fidaan dura taa'ee muudame. Hojiin dhaabbata kanaa hawaasa caayaa yaada siyaasaa tokko jalatti walitti qabuu qofa hin turre. Dhaabbileen siyaasaa mormitootaa ta'anis gaaddisa Itoophiyaummaa jalatti qindeessuu ture. Hayileenis sagantaa warraaqsa dimokiraasii biyyoolessaa kan ture Itoophiyaan haa dursitu jedhu bakka buusuu qopheesse. Dargiinis dubbicha osoo sirriitti hin hubatin waan hawaasa biyyattii keessa jiran maraa walitti qabuuf itti fakkaatee itti fayyadamaa ture. Sagantuma bocame kanaanis lammiileen biyyattii ilaalchaa fi fedhii siyaasaa garagaraa qaban ittiin sochoosaa turan. Booddee sagantuma jalqabaa kana bu'uura godhachuun Dimokiraatawaa Rippaabilika Uummattoota Itoophiyaa biyyattiin akka durfamtu taasifame. Mangistuunis bara 1968 hiriira nagayaa addabaabayitti yaamee warraaqsi Dimokiraatawaa biyyaalessaa ifatti kallattii biyyattii ta'uu labse. Sochiin hawaasummaas waan dhorkameef kallattiin Hayilee Fidaa ni baasa jedhee yaade kufee fashalaa'e. Sababbiin isaa ammoo tuttuqaa dargii ture. Gocha dargiitti kan muufate paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yookaan IHAPA garee Hayilee irrattis ta'ee dargii irratti tarkaanfii fudhachuu eegale. Mi'eessoon yookaan gareen Hayilees dargii cinaa dhaabbatee qabsaa'uu filate. Filannoon isaa dargii kaayyoo isaatiin wal hin fakkaanne cinaa dhaabbachuuf kutachuun isaa har'arraa dhaabbatee nama ilaaluuf daandii qabsoo hidhannoo dhiisee mucuccoo hallayyaa bileerraa dhaabbatee akka ture afaan guutanii dubbachuun ni danda'ama. Paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yookaan IHAPAn dargii fi warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaanotaa hundaa yookaan mi'eessoon osoo adda hin baasin haleeluu jalqabe. Haleellaan kun shororkaa adiin mogga'ee dargii fi mi'eessoon tarkaanfiin fudhatan ammoo shororkaa diimaa mogga'ee beekama. Namoonni baratan marti jalattis ta'ee osoo hin jaalanne deeggartoota maarkizim leenizim ta'an. Hayilee Fidaas walitti dhufeenya dargii waliin qabu cimsuutti ka'e. Bara 1967 Sisaay Habtee dura taa'aa dhimma siyaasaa dargii walitti dhufuun dhimma Eertiraa irratti mari'achuuf hooggantoota biyyootii Arabaa waliin wal arguu haasa'aa turan. Yaada marii isaanii irrattis waan walii galuu dadhabaniif aaranii walitti bu'an. Miidhamaan jalqabaas miseensa mi'eessoon kan ta'ee fi hoogganaa gamtaa daldaltoota Itoophiyaa kan ta'e Teediroos Baqqalaa ture. Bara 1969tti dubbiin waldhabbii yaadaan jalqabame ajjechaa isaattiin xumurame. Shororki diimaanis sababbii kana biyya fudhate. Namoonni hedduunis du'an. Paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yookaan IHAPA gara Asimbaatti baqate. Qabsoo hidhannoos dhiisee takka magaalaa keessaa naanna'aa tarkaanfii haleellaa fudhachuu ture. Filannoon qabsoo paartii warraaqsa Itoophiyaa yookaan IHAPA waraana magaalaa ture. Lafa dargiin hiriirratti qonnaan bultoota qabsoof kaasuun ni ulfaatan magaalaa keessa deddeemaa ture. Gareen Hayilee Fidaa qabsoo nagaa wayyaan dargii hidhannoo guutuu qabu sossobee aangoo qoddachuuf masara keessaa garagaraa ture.
bara 1968tti fonqolchi aangoo mangistuu irratti raawwatame fashalaa'ee Sisaay Haaftees dhumni isaa du'a ta'e. Hayilee Fidaas dubbiin jijjiiramaa dargiin malaan namoota isaa keessa jiran of keessaa baasaa namoota isaa bakka buufachuutti ka'e. Bara 1969 dargiin garee siyaasaa Hayilee Fidaa hunda aangoo yoo dhorkatu Hayilee irrattis Hayilee Raayis itti gaafatummaa laatameef ture irraa fudhatee deeggartoota isaas hidhamanii Hayilee Fidaa obbo Hayilee Fidaas oddoo moofaa yookaan aroogee gibbii keessatti akka hidhamu taasifame. Bara 1968 fonqolchi aangoo mangistuu irratti raawwatame fashalaa'ee Sisaay Haaftees dhumni isaa du'a ta'e. Hayilee Fidaas dubbiin jijjiiramaa dargiin malaan namoota isa keessa jiran of keessaa baasaa namoota isaa bakka buufachuutti ka'e. Bara 1969 dargiin gara siyaasaa Hayilee Fidaa hunda aangoo yoo dhorkatu Hayilee irrattis itti gaafatamummaa laatameef ture irraa fudhatamee deeggartoota isaas hidhamanii Hayilee Fidaanis oddoo moofaa yookaan aroogee gibbii keessatti akka hidhamu taasifame. Hooggantoota warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaanotaa hundaa yookaan mi'eessoon dargiin akka sardiidaa ilmaannan hoolaa guyyaa tiksee malee argatee takka lamaan guuree nyaate. Nagadaa Goobazee qofa ture miliqee kooluu galtummaa Yaman kan seene. Akkaataan Hayilee Fidaa ittiin ajjeefame ifa ta'uu baatus egaa to'annaa jala ooleen booda hidhaa keessa akka ture taasifame. Bara 1971 akka ajjeefame Andargaachoo Xurunee barreeffama isaa keessatti ni kaasa. Mangistuu Hayilamaariyaam bara 2004 akka jedhutti miseensota waajjira gurmaa'ii warraaqsa hawwataaf Mangistuu Hayilamaariyaam Lij Mikaa'el fi Alaqaa Alamaayyoo Hayileen egaa fedhiidhaan dursummaa isaaniitiin hojii jalqabanii ji'a tokko booda ammoo Dr. Alamuu Abbabaa, Dr. Sannaay Likkee itti aanaa dura taa'aa, Hayilee Fidaa dura taa'aa, Dr. Asaffaa Madihine, Dr. Mallasaa Taklee, Dr. Nagadee Goobazee, Shawaan Daany Ballaxaa, Shawaan Yoondawsan Hayilu, Dr. Bazaabbii Maruu, Fiqiree Mari'aad Baaroo Tumsaa, Yoonaas Admaasuu, Tasfaayee Shawaayyee, Mallasaa Ayyaalaw, Sheetuu Kolee fi Masfin Kaasuu barreessaa ta'uun filatamanii hojiitti seenan.